inni artistiidha. Akka artistiitti dubbate garuu qabsaawaa guddaadha ture. Hojiinsaa garuu lafa. Kan dhorkatti hafu waan inni wareegameef sana bakkaan gahuudha. Kan ammoo gorsisaa sana nama dubbadhe kun isqeeltu dubbatee miti. Isqeeltu dubbatee hafiimu waan inni itti dubbateef ergaan inni itti dhaabeef isaaf ka jiraannu isa isa jiraachisu. Akkuma sagantaan isin ibsame kanaan akka milkaa'inaan gaggeeffamuuf naamusni keenya baay'ee barbaachisaadha. Poolisoonni naannoo kana deddeebi'anii ergaa dabarsaa turanii abishtaandii keenya eegnee haa dhaabbannu kan jedhudha. Kallattimaan gara sagantaa keenya itti aanutti deemna jechuudha. Tole akka sagantaa keenyaatti iddoo qabatanii kan itti aanu kaayyoo yaadannoo ilaalchisee keessummaa kabajaa keenya kan qabnu Profeesar Isqeel Gabbisaa haasawa gabaabaa nu taasisuun isaan garuma waltajjii kanatti affeera. Nagoo jirtu. Nagoo nagar. Guyyaan isaa guyyaa yaadannooti. Guyyaa yaadannoo Hacaaluuti. Haasaa baay'ee gochuu hin barbaadu jechuudha. Maaliif waan isaa akka yaadannu garuu dhaamsa isaa dhaamsa Hacaaluu sirba inni sirbe tokko keessaatiiti. Dhaamsa isaa akka fudhannuuf an dubbachuuf osoo hin taane waan Hacaaluun nuu dhaame. Maaliif kana jedhaa? Yaadannoo jechuun namni du'eera. Nama du'e yaadannaa jennee wal geenyaa jechuudha. Akkasidha yaadannoo jechuun. Addunyaa maratti ammas akka himame gara Minneapolisittis yaadannoo Hacaaluutu jira bakkuma harri. Mee akka maalitti yaadataa jirra? Mee akka maalitti yaadataa jirra? Kan of gaafannee beekna akka maalitti yaadataa jira? Du'eera, darbeera, sichi waan godhamu hin danda'amu jenneeti yaadannoo isaa lafa keenna moo? Yookiis waan inni itti wareegametu jira. Wareegama waan inni itti baasetu jira. Waan inni wareegama itti baase sana itti fufsiisna akka jedhudha. Isa kamidha? Isa lammataa akka ta'edha kan qabde. Waan itti wareegame qaba Hacaaluun. Waan inni itti wareegame sana akka inni itti fufiisa qabaatuu fi hojjenne. Yaadannoon isaas egaa jireenya isaa kabajuudhaaf gumaacha inni qabsoo Oromooti kunis yaadachuudhaaf ammas immoo waan inni itti wareegame sana itti fufiinsa itti gochuudhaaf yoo kanaaf wal geenya ta'e Fraankifartitti ta'u Minneapolisitti ta'u bakka biraattis ta'u gaafa wal geenyu waan nuti wal geenyuuf du'eera darbeera waan inni hojjetes jiraata miti waan darbe darbeera jennee yoo yaadanna ta'e inni isaadhaan nuti ta'a. Waan inni jiraateef garuu waan inni godheef garuu itti fufiinsa qabaachisuutu nurra jira. Waan inni itti wareegame qabannee gara fuulduraa deemuu nurra jira. Yoo jenna taane akka kanatti yoo yaadanna taane inni baay'ee gaariidha. Haala amma keessa jirru keessatti waan keessa jirru hundi keenya hin beekna. Bakka biraatti malee dubbataatiin jiru. Barri isaa bara Gidaadaati. Barri isaa bara Sagliiti. Bara Gidaadaa keessa Hacaaluun waan sirbe tokko qaba. Sirba tokko sirba. Sirbi sun keessaatiifi laha jiraatu jechuudhaaf hin jedhu. Waan inni hojjete ammallee nu wajjin jira nu biraati hin darbu. Sagaleen isaa hin dhaabbatu. Amma gidduu kanallee maalli isaa jedhamu waan inni sirbee dabarsee ammallee fudhataadha jedhu. Kanaafin waa'ee kana isin yaadachiisuu barbaade waa'ee keenya jedhee barri Gidaadaa akka biraan bara 2005 akka lakkoofsa faranjiitti bara sana keessa akkuma amma jiru kana yeroon isaa yeroo burjaajii ture
yeroon isaa yeroo joonjii ture waa'ee Oromoo akkan godhan kana afaan kootti buteera kunoo. Amma sirriidha. Bara haala amma nuti keessa jirru bara fakkaatu keessa waan inni sirbe tokkotu jira. Isa isin yaadachiisuu barbaade inni isinitti haa dubbatu. Kanarra Hacaaluun haa dubbatu jechuudhaan hin jedhu. Bara akkuma kana bara gidaadaa ta'e sana keessa akkas jedhe. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu. Dubbii keenya takka hin taane maal godhuun akka hin taane utuu jirruu nuti akka hin jirre maal godhuu akka hin jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaa gad hin teenye walii gallee yookaan alaan gallee waan nuti dubbatu qaba jiruu faana gargar baane jiruu faana gargar baane jechuudha jiruu gar tokko goone haasaa gar tokko goone jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaa gad hin teenye walii gallee yookaan alaan gallee maal gorsisaa asirratti tokkoffaa jiruutti habobbaanu jiruutti habobbaanu akkamitti akka ta'e dandeenya jiruutti habobbaanu jiruu dhiisnee garuu bilisa ba'uudhaan hin dandeenyu jechuudha. Lammata yoo walii galle malee alaan gallu jechuudha. Kanaaf Hacaaluun har'allee nutti dubbataa jira isin jechuudha. Har'allee nu gorsaa jira jechuudhaan hin jedhu guyyaa isaa irratti. Aduun kun waan asirra jiruuf akka gaariitti natti mul'atu. Ofittan himaa jedhee ofittan himaa hasaasee dubbiin hunda dubdiddee anas diddee kanaafan dadhabee qaqqabeen ofitti hasaasee mee beekaamoo wal dhaalaa kam komannaa nuuf hin gallee rakkannee attam taanaa wal gudunfuuf wal takaaruun dantaa taatee walii gamnee rakkoonis keenya taate. Sababa wal takaaruuf sababa wal gudunfuuf rakkoonis kanuma keenya taate. Sababa sana goonuuf waliis hin gamne waliis gamne waliis dadhabsiifanne waan walitti nuunaaf oolle ofis dadhabsiisnee rakkoon keenya keessaa siin baaneetu har'a Hacaaluun akkasitti nutti dubbataa jira jechuudha. Yoo walumatti galagalaa oolle ta'e akkuma amma gochaa oolle yoo waliin dhaggeeffannu taane gara lachuutti bara keenyatti ta'a. Rakkoon nu biratti hafti wal gamsiisuunis nu biratti hafti jechuudha. Kana keessaatii filachuudha qabnaa kan jedhudha. Ammallee akkasitti nutti dubbataa Hacaaluun jechuun maaf jedhee mee goota moo dabeessa kan komannaa nuuf hin gallee rakkannee akkam taanaa wal gudunfuuf wal takaaluun dantaa taatee walii gamnee rakkoonis keenya taatee jedheeti akka rabbiin kadhatuu godhaa dhumarratti garuu waan jedhan gabaabsee masinii dhiisa. Kanaaf hin dadhabee gadhabeen ofitti hasaasee mee gowwaa moo gamna kan komannaa walii gallee rakkoo akkam taanaa wal gudunfuuf wal takaaluun dantaa taatee waliif gamnee rakkoonis keenya taatee mee baramoo dhaloota kam komannaa nu rakkannee qubannee nu rakkannee gubannee akkam taanaa ormaaf darbaa maal goonee maaf nurra ture nurra bubbulee akkam akkasanii Hacaaluun darbatu jechuudha. Ammallee ወደዛ ስትሄጂ በእግር ማለት ነው። ከአፍባካ 2 ደቂቃ ሳትደርሺ ነው። dubbachuurra Hacaaluun darbatu jedhanii sagalee isaa ta'uu fedhe jechuudha. Sagalee ni dabarsi waan dabarsu. ከአፍባካ ላውፈን waan goonu beenna waan gochuu irra jiru beenna. Kanaaf ergaan ani dabarsu waan Hacaaluun nun jedhe kana keessa deemnee akka dhaggeeffanne bara gasii keessa nurratti dubbatee ture waan inni nu gorsitu jira. Gorsa isaa fudhannee ammallee hin dabarre akka hin dabarretti afran akkasitti haa kabaju hin dabarre hin darbus amma yoomittu amma bara baraattu inuma dubbata amma sanattu inuma ergaan sanatti darbaa jechuudha. Inni artistiidha akka artistiitti dubbate garuu qabsaawaa guddaadha ture hojiinsaa garuu lafa kan durkatti hafu waan inni wareegame ibsama bakkaan gahuudha
kan immoo gorsa isaa sana dubbate isqeeltu dubbatee miti isqeeltu dubbatee waan inni itti dubbateef ergaan inni itti dhaabe isaaf ka jiraannu isa jiraachisu innis ergaan isaa jiraatu bakkaan hageenyu kan irratti walii hagannu jechuudhaan jedhee galatooma. Profeesar Isqeel guddaa galatoomii seenaa jabaa waa'ee Hacee wajjin wal qabatee wantoota jiru hundumaa nuuf ibsite guddaa galatoomii kabajamii akkuma beekamu ajandaa guddaan har'aa waa'ee Haceetii nutis personal dreams. Everything you know is in your mind. Wanita na